Ashamaa harka fuunee maatii keenyaa maatii Gaasooshoo akkam jirtu fayyaa jirtanii nuti nagaadha galata rabbii isinis bakka nagaa taatanii bakka jiraattanii nutis jirra galanni waaqaaf haa ta'u egaa har'a keessummaa keenya tokko wajjinan dhufe egaa keessummaa kanan beektan jireeta yaala baay'een keessanii sin beekanii ara si ol beeku si beeku rabbi addi si mitate nama hundaafuyyuu. Innaa akkam jirtu fayyaa nuuf jirtanii nuti jirraa egaa har'a maal qabannee dhufnee baabbaa wajjin har'a maachii kaawwanne jechuudha. Maachii akka barreeffamaa qabu malee maachiidha jechuudha. Innaa nagaa jeemee harka isi nagaa jee jirtu jeenim akkamii naguma jirtanii jeen. Gila pakai kan asai kah? Asai. Nah, maaliif humna seetanarraa mana wayii yaamicha qabna eebba jechuudha. Eebba manaatti kanaaf baabbii wajjin maatii kaawwannee maatiin isin jirti mucayyoon teenyallee amma deemuuf kaanee uffata gayyaran namoo kanumaan deemna baabbii. Kanumaan deemna jechuudha hin qorra waan ta'eef innis ganaa jaakeettii irraan kaawwata anis jaakettiin irraan kaawwadha. Inna kaasuun immoo iyyuu ganaa dhufaa kaasuu deegaa jirra jechuudha amma. Kaasuu innaan baay'ee eegaa irraa jechaadha mucaanu. Yeroo mataan hojjisiisan akkanumatti haadha daa'imaati waan ta'eef naaf tolu didee kanaaf isiniin jenna maatii keenya nagaa akkam jirtu baay'ee egaa viidiyoo kaasuun isin faama kaasuu eegutti jira jechuudha. Kanaafiyyuu isinii waraabna bakka isinii waraabna keessummoon illee yemamaa ta'e isiniif waraabna kanaaf viidiyoo keenya mul'aa akka subscribe gochuu. Rakkoon qabu. Semana agora não. Quando bola tá. Tá. Com boa.